Biyyoonni Awurooppaa torba haleellaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatte callisnee hin ilaallu jechuun deebii kennaniin. Biyyoonni Awurooppaa torba haleellaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatteef deebii kennuudhaan callisni addunyaa daangaa darbeera jechuun atattamaan Israa'el irratti tarkaanfii fudhachuun akka jalqabu waamicha taasisaniiru. Mariin niwukilaraa Iraanii fi USA gidduutti taasifamaa jiru maalirra gahe? Iraan USA'tti harka kennatti moo akka Kooriyaa kaabaa mudhii hidhatti waan haasa'amaa jiru bal'inaan qabannee jirra. Waldaan Hakiimota Itoophiyaa duula ogeeyyii fayyaa gaggeessaa jiran ilaalchisuun ibsa baaseen ogeeyyii fayyaa hidhaman akka gadhiifaman hojii idileettis akka deebi'an gaafateera. Raashaan Yuukireen irratti haleellaa cimaa guyyaa irraa raawwatteen Awurooppaa guutuu raaste. Bitataa irraa Raashaan tarkaanfii waraanaa hamaa fi sodaachisaa fudhatte. Riikardii waraanaa duraan ture cabsuu Yuukireen irratti diroonii 273 furguugsite. Haleellaa cimaa kanaan lubbuu namoota hedduu galaafattee qabeenya irrattis miidhaa guddaa qaqqabsiiste. Odeeffannoo kana hunda isaanii bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Mariin niwukilaraa Iraanii fi USA gidduutti taasifamaa jiru maalirra gahe? Iraan USA'tti harka kennatti moo akka Kooriyaa kaabaa mudhii hidhatti gubbaa lafaatti nagaan haasa'amaa jira? Jalaan ammoo waraanni qophii xumuree jira jedhame. Balaan kun haala addunyaan keessa jirtu guutumatti garagalchuu danda'a. Mariin niwukilaraa Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru seenaa gurguddaa jijjiiruuf karoorfateera. Garuu gaafii guddaan irra ka'e. Iraan USA'tti harka kenniti moo akkuma Kooriyaa kaabaa mudhii hidhatti? Gaafiin kun yeroo dhiyootti deebii argachuuf jira. Iraan waliigalteen uumamuu baatus oomisha yuuraaneemii akka itti fuftu ministeerri dhimma alaa biyyattii ibsa guyyaa kaleessaa caamsaa 18 bara 2025 kennaniin ifoomsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii akka beeksisetti Iraan yuuraaneemii ni badhaadheessiti. Waliigalteen ajiraatus yaadabamus jechuun labsii cimaa kennaniiru. Itti dabaluunis haala tasgabbaa uumuuf nuti qophiidha jechuun mirga yuuraaneemii fooyyessuu keenya garuu mariif hin dhiyeessinu jedhaniiru. Tiraamp yeroo jalqabaatti waliigaltee bara 2015 keessaa ba'anii dogoggora sana nan sirreessa jechuun yeroo ammaatti ilaalchi Ameerikaa bifa haaraa qabachuun as ba'e. Iraan akka meeshaa niwukilaraa hin arganne gochuuf waliigaltee haaraa irra ga'uun ni danda'ama jedhaniiru. Iraan immoo kun sarara diimaa tarkaanfachuudha jette. Iraan karaa Kooriyaa kaabaa hordofuu malti. Humna waraanaa guutuu biyyattii keessatti dagaagsaa jirti. Hojjettoonni niwukilaraa biyyoota akka Paakistaan, Raashaa fi Chaayinaa irraa teeraa seenanii oomisha yuuraaneemii saffisaan akka ol guddisan himaman. Kun ammoo meeshaa niwukilaraa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu agarsiisa jedhameera. Gama biraan Israa'el yeroo ammaa duula Gaazaa irratti gaggeessaa jirtu xumuruun saffisaan Iraan irratti haleellaa banuuf muddamaa jirti. Waraana bifa jijjiirrateen Israa'el humna niwukilaraa Iraan haleeluun meeshaa niwukilaraa cabsuu hawwiti. Kanaaf ammoo yeroo hunda USA fi biyyoota Awurooppaa kakaasaa jirti. Ogeeyyoonni siyaasaa fi niwukilaraa qoratan akka jedhanitti Iraan yeroo ammaa waliigaltee haaraa irratti fedhii xiqqoo qabdi. Akkasumas mirga ishee irratti cichuun deebi'anii harka kennuu akka salphinaatti ilaalaa jirti. Mariin niwukilaraa haaraan kun milkaa'ee Iraan yuuraaneemii oomishuudhaaf dimoo niwukilaraa hidhattee akka Kooriyaa kaabaa of kabachiisuu dandeessi gaafiin jedhu addunyaa guutuu hawwateera. Akkuma ogeeyyiin jedhanitti Iraan gonkumaa harkaan kennitu jechi jedhu dhugaa akka ta'e mul'ataa jira. Addunyaan ammoo miira shakkii fi sodaa keessa seentee jirti. Raashaan Yuukireen irratti haleellaa cimaa guyyaa irraa raawwatteen Awurooppaa guutuu raaste. Bitataa irraa Raashaan tarkaanfii waraanaa hamaa fi sodaachisaa fudhatte. Riikardii waraanaa duraan ture cabsitee Yuukireen irratti diroonii 273 furguugsite. Haleellaa cimaa kanaan lubbuu namoota hedduu galaafattee qabeenya irrattis miidhaa qaqqabsiiste. Tarkaanfiin kun yeroo mariin nageenya fi araaraa taasifamaa jirutti raawwatamuun isaa biyyoota Awurooppaa keessatti dhiphina cimaa uumeera.
Hooggantoonni biyyoota Jarmanii, UK, Faransaay fi Poolaandim marii hatattamaa gaggeessaa jiru. Isaanis Raashiyaan yoo hatattamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu hin taasisin tarkaanfii cimaa fi waraanaa bal'aa irra kaa'uuf qophii taasisuu isaanii akeekkachiisaniiru. Raashiyaan garuu afaan beeknuun nu haasofsiisuu dandeessu malee humnaan nu sodaachisuu hin dandeessan jechuun tarkaanfii dabalataa fi haleellaa dhiphisaa ta'e irratti fuftee jirti. Waldaan Hakimoota Itoophiyaa duula ogeeyyii fayyaa gaggeessaa jiran ilaalchisuun ibsa baaseen ogeeyyii fayyaa hidhaman akka gadhiifamaniif hojii idilee isaaniitti akka deebi'an gaafate. Waldichi ogeeyyiin hagamii duula kanaan walqabatee akka hidhaman hin ibsine. Gama kaaniin lagannaa hojiin walqabatee hojjettoonni fayyaa 80tti dhiyaatan hidhamuu isaanii BBC'n odeeffannoo qindeessitoota duula ogeeyyii fayyaa irraa argadde jedheen gabaaseera. Waldaan Hakimoota Itoophiyaa ibsa miidiyaa hawaasaa irratti dilbata kaleessaa maxxanse keessatti gaafii ogeeyyota fayyaa deeggaruun fala argachuu akka qabu mootummaa gaafate. Biyyoonni Awurooppaa torba haleellaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatte callisnee hin ilaallu jechuun deebii kennaniin. Biyyoonni akka Islaand, Luuzenbarg, Ispeen, Slovaaniyaa, Noorweey fi Faransaay haleellaa Israa'el Gaazaa, Weest Baankii fi Jeruusaalem keessatti lammiilee nagaa duguugaa jirtu ni balaaleffanna jedhaniiru. Biyyoonni Awurooppaa torba haleellaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatteef deebii kennuudhaan callisni addunyaa daangaa darbeera jechuun hatattamaan Israa'el irratti tarkaanfii fudhachuun akka jalqabu waamicha taasisaniiru. Balaa namoomaa namtolchee ija keenya duratti Gaazaa keessatti raawwatamaa jiru fuulduratti hin callisnu. Dhiironni, dubartoonni fi daa'imman 50,000 ol lubbuu isaanii dhabaniiru jechuun ibsa kennaniin dubbataniiru. Guyyoota dhufan keessatti sababa uggura Israa'el gargaarsa namoomaa Gaazaa irratti gooteen namoonni hedduun beela'anii du'uu akka danda'an akeekkachiisuun mootummaan Israa'el imaammata amma qabataa jiru duubatti akka deebisuuf hojii waraanaa dabalataa irraa of qusachuu akka qabu gaafataniiru. Akkasumas gargaarsi namoomaa nageenya qabu saffisaa fi gufuu tokko malee guutummaa Gaazaa keessatti qooda fudhattoota namoomaatiin akka raabsamuuf gaafataniiru. Biyyoonni kunneen jeequmsa qubsiistota seeraan alaa, qubsuma seeraan alaa babal'isuu fi hojii waraanaa Israa'el Gaazaa dabalate Israa'el Weest Baankii fi Baha Jeruusaalemitti hammeessite balaaleffataniiru. Dabaluunis uummata Falastiin humnaan buqqisuu yookaan ari'uun karaa kamiinuu fudhatama akka hin qabnee fi seera idil addunyaa cabsuu ta'a jedhaniin karoora akkasii yookiin yaalii jijjiirama diimoogiraafii kamiyyuu ni mormina jechuun gaagama kana dhaabuuf itti gaafatamummaa fudhachuu qabna jechuun jala muraniiru. Hamaas gama isaanii dhiyeenya kana Israa'el imaammata waraana lafoo Gaazaa keessatti fudhachaa jirtuun lammiilee Falastiin 250 ol ajjeefamuu ibseera. Hamaas Israa'el ajjeechaasuu kana raawwachuu fi naannoo marfame kana hunda irratti haleellaa boqonnaa hin qabne banuu ishee himate. Waraanni Israa'el haleellaa onkololeessa 7 bara 2023 irraa eegalee haleellaa gara jabinaa raawwateen lammiilee Falastiin 53,000 ol ajjeefamaniiru. Manni murtii akka idil addunyaa adoolessa darbe ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu fi ministeera ittisaa isaanii duraanii Yuhaaf Gaalantii akka waraana fi akka dhala namaa irratti Gaazaa keessatti raawwatameef ajaja hidhaa baasee ture. Israa'el waraana naannoo kana keessatti raawwatteef mana murtii akka idil addunyaattis himannaan duguuggaa sanyii ishee mudateera.